Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Abbaa sadarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo niif dhiyeessa ani haqaafan Fayyeraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon gabrummaa hundeen uummata Oromoo irraa buqqisuuf tarkaanfii laalessaa waraana faashistii Abiy Ahimad irratti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda hiituu keessatti kaleessa galgala waxabajji 12 2023 toora saayitii tokko irratti ergamtoota impaayera Itoophiyaa tiksuuf bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 7 battalatti yommuu ajjeesu duurraa madeessuun ari'ee magaalaa keessaa baaseera. Gama meeshaatiin AKM 3 fi pistoo tokko irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu jabaatee itti fufa. Baasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf godhame kan waxabajjii 13 2023 isiniif dhiyeessa. Ani Booree Addunyaati. Sabboontotni ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan obbo Obsaa Qajeelaa godina Bahaa Shaggar magaalaa Maqii irraa qarshii 2,000 aadde Falmattuu Roorroo magaalaa Buraayyuu Aannee Diimaa irraa qarshii 1,000 waboo dinagdeen jabeessuuf gumaachanii jiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman konyaa radaa gurmuu urjii gumaacha isaanii marsaa 33ffaaf doolaara Ameerikaa 20,418 galii godhaniiru. Akkasumas gurmuu urjii jalatti kan ijaaraman maadheen biiftuu barii doolaara Ameerikaa 1,117 gumaachaniiru. Walumaa galatti doolaarii Ameerikaa 20,535 gaachan Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabsiisaniiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa dhaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Harkisaa fi deeggarsa Koloneel Abiy Ahmadiin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun qe'ee uummata Oromoo keessatti gocha gara jabinaa fi ajjeechaa suukanneessaa isaan raawwatan godaannisa seenaa hin dagatamnedha. Haaluma kanaan humnootni badii Amaaraa kun gocha isaanii dabaa ilmaan Oromoo irratti raawwatan itti fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu bakka Sidaan jedhamutti dheengaddaa halkan waxabajjii 11 2023 daa'ima ganna 15 maqaan isaa Dhiinsaa Baraasaa jedhamu haadha isaa waliin bakka tokkotti gocha suukanneessaan ajjeesan. Humnooti finxaaleeyyii Amaaraa faannoon kun waraana faashistii Abiy Ahmedii waliin waltumsuun kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti bobba'uun Oromoo fi Oromummaa hundee balleessuuf ajjeechaa saamicha manneen diiguu fi manca'insa qabeenyaa raawwachuun gaaga'ama hedduu gaggeessaa jira. Keessattuu aanota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessatti irra deddeebina leellaa raawwataniin miidhaa lubbuu qabeenyaa fi sarbiinsa mirga namoomaa akkasumas yakkoota waraanaa seera idil-addunyaa cabsan raawwataniiru. Godina Kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti waraanni murna PP namoota nagaa jumulaan hidhuun dhaga'ame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Morni dhala namaaf naasuun qabne ilmaan Oromoo irratti gochoota gara jabeenyaa raawwachuu erga eegalee kan bubbule yoo ta'u, ilmaan Oromoo eenyummaa isaanii qofaaf sirna kolonii Impaayera Itoophiyaa keessatti dararaa ulfaataa keessummeessaa jiru. Sabni akka gaanfa Afrikaatti guddaan aadaa, afaanii fi seenaa bal'aa qabu uummanni Oromoo dachee abbaa isaatii Oromiyaa irratti kabaja dhabuun mirga lubbuun jiraachuu fi nagaan ba'ee galuu dhabuun jireenya birra'anii fi jiraachuuf yaaddoo namatti ta'an keessa jira. Badii waraanni PP godina Kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Alii Dheeraa keessatti raawwataniin miseensota maatii garaagaraa mana tokko keessaa abbaa fi haadha hidhuun daa'imni abbaa fi haadha isaanii dhabuun akkasumas loon tiksee dhabdee bakka itti faca'anii bineensaan nyaatamuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaan waxabajjii 7 2023 namoota maqaan isaanii Girmaa Kidaanee, Tasfaayee Addunyaa, Ibsaa Taakkalaa, Baay'isaa Guutaa, Adaanaa Tasfaayee, Addisuu Abbii, Biraanuu Lammaa, Abbabaa Damisee, Sukkaaree Addunyaa, Mangistuu Lammaa, Shifarraa Tolchaa, Tasfaayee Taaddasaa, Amaasaa Takuu, Faanos Haayiluu, Faanos Nugusee fi Alamuu Gursaa namootni jedhaman waraana murna bilisiqinnaan qabamanii hidhamuun daa'imni namoota hidhamanii fi loon isaanii bifan nama gaddisiisuun bakka itti hafanii bineensaan nyaatamuu fi manni duwwaatti hafii qe'ee fi qabeenyi isaanii manca'ee jiraachuu jiraattonni dhimma kana irratti arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise miira gaddaan guutamuun himan. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti hidhattoonni garee maafiyaa PP nama fuula haaraa argan mana hidhaatti darbataa jiraachuun dhaga'ame. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namni gandaa fi bakka dhaloota isaatii geejjibaanis ta'e hojii garaa garaa hojjechuuf yeroo socho'u qaamni maqaa nageenya uummataa eegna jedhuun hawaasatti bobbaafaman gaaffii adda addaa irratti dhiyeessuun mana hidhaatti guuruu fi reebicha irratti raawwachaa jiru.
Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 12/2023 magaalaa Mattuu keessatti waraanni murna PP namoota nagaa yeroo dheeraaf achi keessa jiraachaa turanii fi geejjibaan iddoo birootti socho'uuf magaalicha keessa kan jiran gaaffii adda addaa irratti dhiyeessuun mana hidhaatti guuraa jiru jedhu maddeen keenya magaalaa Mattuu. Akka maddeen keenya magaalichaa jedhanitti hidhattoonni garee faashistii kun yeroo garaa garaatti sodaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa seenuuf jedhuun namoota ija shakkiin ilaaluun reebichaa fi hidhaa raawwachuu bira darbee halkan da'oo godhachuun saamichas geggeessaa jiraachuu himu. Waraanni Bilxiginnaa fi hooggansi warshaalee magaalota Bishooftuu fi Duukam keessatti argaman miidhaa fi doorsisa jajjabaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiraachuu hojjettoonni warshichaa dubbatan. Bal'ina isaaf Jaalnadhii Oromoo. Magaalaa guddaa Oromiyaa kan ta'e magaalaan Finfinnee warshaalee fi pirojektiiwwan gurguddaa of keessaa kan qabu yoo ta'u ilmaan Oromoo dabalatee sabaaf sablammoonni hedduun pirojektii fi warshaalee kana keessatti mindeeffamuun jireenya fooyya'aa jiraachuuf tattaafachaa jiran keessaa ilmaan Oromoo addatti xiyyeeffatamuun hojjettooti warshichaa fi caasaaleen Bilxiginnaa waliin ta'uun doorsisaa fi miidhaa garaagaraa irratti gaggeessuun gariin ammoo achi buutee dhabamsiisuun ilmaan Oromoos faayidaa dachee abbaa isaanii magaalaa Finfinnee irraa argatan dhabuun bu'aan isaanii gidiraa ta'aa jira. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Bishooftuu fi Duukam keessatti ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatii rakkoo dandamatanii jireenya fooyya'aa jiraachuuf gara magaalota kanneenii deemuun warshaalee magaalattii keessatti mindeeffamanii hojii hojjetan hojjettootaa fi waraana sirnichaan dararamni guddaan irra ga'aa jiraachuu himatu. Kana malees warshaalee kana keessatti mirga dubbachuu dhabuun sirreeffama mindaaf yeroo iyyatanitti callis eessaa akka dhufte hin beeknu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin haftu jechuun sodaachisuun hojii irra ari'uu fi ilmaan Oromoo hojii barbaachaaf gara warshichaa deeman sabaan qooduun keessummeessaa akka hin jirree fi waraana sirnichaa mooraalee kana keessa buufatanii jiraniin dararamaa jiraachuu namoonni harkisaa fi deeggarsa Koloneel Abiyyi Ahmadiin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun qe'ee uummata Oromoo keessatti gocha gara jabinaa fi ajjeechaa suukanneessaa isaan raawwatan godaannisa seenaa hin dagatamnedha. Haaluma kanaan humnootni badii Amaaraa kun gocha isaanii dabaa ilmaan Oromoo irratti raawwatan itti fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu bakka Sidaan jedhamutti dheengaddaa kana waxabajjii 11/2023 daa'ima ganna 15 maqaan isaa Dhiinsaa Baraasaa jedhamu haadha isaa waliin bakka tokkotti gocha suukanneessaan ajjeesan. Humnooti finxaaleeyyii Amaaraa faannoon kun waraana faashistii Abiyyi Ahmedii waliin waltumsuun kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti bobba'uun Oromoo fi Oromummaa hundee balleessuuf ajjeechaa saamicha manneen diiguu fi manca'insa qabeenyaa raawwachuun gaaga'ama hedduu gaggeessaa jira. Keessattuu aanota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessatti irra deddeebina leellaa raawwataniin miidhaa lubbuu qabeenyaa fi sarbiinsa mirga namoomaa akkasumas yakkoota waraanaa seera idil-addunyaa cabsan raawwataniiru. Godina Kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti waraanni murna PP namoota nagaa jumulaan hidhuun dhaga'ame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Morni dhala namaaf naasuun qabne ilmaan Oromoo irratti gochoota gara jabeenyaa raawwachuu erga eegalee kan bubbule yoo ta'u, ilmaan Oromoo eenyummaa isaanii qofaaf sirna kolonii Impaayera Itoophiyaa keessatti dararaa ulfaataa keessummeessaa jiru. Sabni akka gaanfa Afrikaatti guddaan aadaa, afaanii fi seenaa bal'aa qabu uummanni Oromoo dachee abbaa isaatii Oromiyaa irratti kabaja dhabuun mirga lubbuun jiraachuu fi nagaan ba'ee galuu dhabuun jireenya birra'anii fi jiraachuuf yaaddoo namatti ta'an keessa jira. Badii waraanni PP godina Kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Alii Dheeraa keessatti raawwataniin miseensota maatii garaagaraa mana tokko keessaa abbaa fi haadha hidhuun daa'imni abbaa fi haadha isaanii dhabuun akkasumas loon tiksee dhabdee bakka itti faca'anii bineensaan nyaatamuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaan waxabajjii 7/2023 namoota maqaan isaanii Girmaa Kidaanee, Tasfaayee Addunyaa, Ibsaa Taakkalaa, Baay'isaa Guutaa, Adaanaa Tasfaayee, Addisuu Abbii, Biraanuu Lammaa, Abbabaa Damisee, Sukkaaree Addunyaa, Mangistuu Lammaa, Shifarraa Tolchaa, Tasfaayee Taaddasaa, Amaasaa Takuu, Faanos Haayiluu, Faanos Nugusee fi Alamuu Gursaa namootni jedhaman waraana murna bilisiginnaan qabamanii hidhamuun daa'imni namoota hidhamanii fi loon isaanii bifa nama gaddisiisuun bakkeetti hafanii bineensaan nyaatamuu fi manni duwwaatti hafii qe'ee fi qabeenyi isaanii manca'ee jiraachuu jiraattonni dhimma kana irratti arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise miira gaddaan guutamuun himan. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti hidhattoonni garee maafiyaa PP nama fuula haaraa argan mana hidhaatti darbataa jiraachuun dhaga'ame. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namni gandaa fi bakka dhaloota isaatii geejjibaanis ta'e
hojii garaa garaa hojjechuuf yeroo socho'u qaamni maqaa nageenya uummataa eegna jedhuun hawaasatti bobbaafaman gaaffii adda addaa irratti dhiyeessuun mana hidhaatti guuruu fi reebicha irratti raawwachaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 12/2023 magaalaa Mattuu keessatti waraanni murna PP namoota nagaa yeroo dheeraaf achi keessa jiraachaa turanii fi geejjibaan iddoo birootti socho'uuf magaalicha keessa kan jiran gaaffii adda addaa irratti dhiyeessuun mana hidhaatti guuraa jiru jedhu maddeen keenya magaalaa Mattuu. Akka maddeen keenya magaalichaa jedhanitti hidhattoonni garee faashistii kun yeroo garaa garaatti sodaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa seenuuf jedhuun namoota ija shakkiin ilaaluun reebichaa fi hidhaa raawwachuu bira darbee halkan da'oo godhachuun saamichas geggeessaa jiraachuu himu. Waraanni Bilxiginnaa fi hooggansi warshaalee magaalota Bishooftuu fi Duukam keessatti argaman miidhaa fi doorsisa jajjabaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiraachuu hojjettoonni warshichaa dubbatan. Bal'ina isaaf Jaalnadhii Oromoo. Magaalaa guddaa Oromiyaa kan ta'e magaalaan Finfinnee warshaalee fi pirojektiiwwan gurguddaa of keessaa kan qabu yoo ta'u ilmaan Oromoo dabalatee sabaaf sablammoonni hedduun pirojektii fi warshaalee kana keessatti mindeeffamuun jireenya fooyya'aa jiraachuuf tattaafachaa jiran keessaa ilmaan Oromoo addatti xiyyeeffatamuun hojjettooti warshichaa fi caasaaleen Bilxiginnaa waliin ta'uun doorsisaa fi miidhaa garaagaraa irratti gaggeessuun gariin ammoo achi buutee dhabamsiisuun ilmaan Oromoos faayidaa dachee abbaa isaanii magaalaa Finfinnee irraa argatan dhabuun bu'aan isaanii gidiraa ta'aa jira. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Bishooftuu fi Duukam keessatti ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatii rakkoo dandamatanii jireenya fooyya'aa jiraachuuf gara magaalota kanneenii deemuun warshaalee magaalattii keessatti mindeeffamanii hojii hojjetan hojjettootaa fi waraana sirnichaan dararamni guddaan irra ga'aa jiraachuu himatu. Kana malees warshaalee kana keessatti mirga dubbachuu dhabuun sirreeffama mindaaf yeroo iyyatanitti callis eessaa akka dhufte hin beeknu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin haftu jechuun sodaachisuun hojii irra ari'uu fi ilmaan Oromoo hojii barbaachaaf gara warshichaa deeman sabaan qooduun keessummeessaa akka hin jirree fi waraana sirnichaa mooraalee kana keessa buufatanii jiraniin dararamaa jiraachuu namoota